ke sa tunjuru jolen ube ababdi nan jenan achumanan bai kulo bi nan jere hello jenan hello nan jere ababdi wannan da ko lugare nan chufati la mubarak la mubarak ina makuni bizo daga ne da gefa na da gefa Biyo bale is nadage biyo bale nadage mari yami olika nadage lal wan tiaso diptan wan faida gabu mtidi sa polisi tubuti lengalina polisi Kenya butun afan rumo tabe to polisi nadage polisi Kenya butun war afan rumo be ko akati dubatut bare cari ka dubatan wanti sambar badan birri بدي في تتكبرت بدي كسر الله بري مجاهد أمو يو تسيسني واني يو كاتوا تور تبيكان بري كباتي تبيكان نكابان يو نمو نما تبيجي رجعت تيسن بري ورادبان غويا لما تبغى ديرني رجعت تيسن أما سنام نباسوني جرابيتا نبام مجاهد أكمل نما اللي همتنا ولسين كينيا ولسين لابد تانا مجاهد سجرا akarefu polisi kena abden dake wajira polisi dake tabe amma leo gawara wajira polisi birade misanitti wa atama fozia khadir kajit tanaga mana masage fozia emergency kame itima misana damu mubarak aye fozia khadir kajit tanaga la pasade parresu fozia la pasade parresu me amse galja Tegal Zizo to ko naga chara menam la mala na mabse zizo ngata warri qabsises na ani jalabu nabusi na bakenya abde wan kan do sum barbadina burgan ma gabbane dubban an mubaraki wan jala duf kaba nama biralle wan jala duf kaba duga jirto mo social media kana arga de mutti jirra abana direko qabade di miti ana nama biyeki atreeti fi miti kina fada buan kana sarad dalagani namota wan kana godem mo gabbane malitina bani jarana walli sultan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقة كابوتي مراسة دبادة بوا. وعليكم السلام. إيفا ما بوس سربانجا. يا سيبيل بلين جلان كافتو. ولو ما قالت بيو بالي غرغري دا بتكجد. وندي كيسانو غرغري دا با. وني راتو جاتشو كامنو أكاتا اتباو كابو مالي. أسرات تباهاني ربي بيكا كيسا هندنما. ربي بيك أبان في الرات وجته نمن الرات وجته مو ساعتي سوا الرات جندجة كمو مالي تأمو سربي علامات في أبدي تبيك الواجب يوان نكسي يوان نبا بيو بالي جدو جراته أبان جولاي بيرجلو كابسيسان أما دعو جرا كوي دعو جرا مو بيد بدأ أبوتي وانا بيو بالي نمتا كنا بودي كنا كابسيسه كنا نمني الرات هاga في اليوم جته يو يكيرو جته يوان تكن قدين namni sikabu hinjiru seera Kenya keessa jiraanne agarree jirra waan takka hin balleessi yoo namatti hin tarin hinjiru qabamtee jennaan immoo hin baata biyya salphaadha amma akkamitti haa bahu malee nama farrajanii nama kana ati nama nagaati kun akkana nama farrajuun sirrii miti yoo rakkoon akkasii jiraate Oromoon nama tokko jettee wal digdiif hin jirtu na dhagaye yoo baale gafisi sababa amjiru nadaga ani amma nama gurba hidami kana fi sagale ta'u barbada wale nama biratif sagale isini wan duga kana dokshu barbadan duga wanni duga mal wan duga arka qabdu himiga wanni duga arka qabdu abbo mutan yo baye da bara makare ka dubbatu jara ken gara furmata dem nu mali fi dan kawli tata injuru ila duga na to kodai ila sagale ta ajira mane no yero ken na gulle wara sitti rufti akana tay borwani ni gabbele wara ko rage ini dubbatatu dandau boru yoni naga inshallah salmane ina kana kwa baka ila ka abba ya da bare da garu kijiba idani afan fajin umina namo no polisi ke me ati kana kabadu ji inni amma abban gana magadi ati bakkan jirtu mali baytatin abiyo bale ma dugan dubbannati bakkan jirtu ti nam Kenya keessa jiru ha waay saati ratti hojjedha ma waay bayi saati ratti abiyo bale amma tibahu ratti ha mari atani akata ratti mari achu male akana jedani da jiru imba mutan naamani seera Kenya beenami nam ke jirate beku luti family ke no kan wo jiratani namni yakka hojjatu male nam tokko
Inni dhamu kanaaf akkaataa irratti isin akkamatti bar selfiidha $50 $20 Zizo an gaafii sirraa qaba. Zizo na dhagaye akkamatti bar maqaa namaan balleessin akkamatti dubbachuu jira bar. Ani nama tokko maqaan doo inni lama kenna ebelu hin jenne maaliif akkasii si dhukkubse garuusi? wanni na dhukkubse Absa deebisa galcha mucaaree funtana keenya deemee makiinaa wanni jedhu ka keenya jiru san nu galcha deebisa. wanni na dhukkubse ebelo takkana wani maqaa dhahullee baattu ila maqaa dhahullee baattu jalqaba waan akkaataa itti bahurratti haa mari'annu haa Zizo la. me amma waan faayidaa mucaa kun taaliyaa deemu jiru galchina. Ya galcha Zizo bale waan takka waasimu ansillee yoo taate obboleeyyummaaf si dubbadha nama Abiyoo baale mee afachu karo Absee na gosa deebalee si galcha. ajandaa kana bulfatu mee Abiyoo baale la siin jedhe Zizotillee dhaabbadhu amma waa'ee museefti mucaatti irratti Deebalee si absee. jira injiru kan addaan abaafnu ergasii kun nu dhibu kana inni illee ofirraa dubbata waan ta'eef rakkoon qabu amma mucaan nama barbaadaa jira abseen amma reefu tana makiinaa kaafatee dhaqee waajjira poolisii wayii dhaqee ya galchiin isa deebisaati waan irra ga'e nutti himaa bakki Absee na gosa deebalee si. yaa Deebalee si absee. Naamani mucaan hin baha borga nama bahati lafti keenya bar $20 amma iyyuu bahuu danda'a amma iyyuu bahuu danda'a bakkee isaa kan poolisii nama gallakkifti easy bakka hin baha Absee. Absee na gosa deebalee si. Abbi ya galcha Abiyyo baale. baha kana Ya, nama sida dhiisa ganasa. oromo girrigirri dhiisa hin baha du'aayi Akkamiin jeebballeessa jeela baha wanti amma abbaa gabaneeti dubbanna amma zoon jettu nu qabi garuu dhugaa toon dhoysunu gaafa abbaa gabbee waan qabatamaa wani dhugaa paablikii fuula hawaasaatti irratti dubbatamee Absee na gosa deebalee bari ilaa Absee galcha. yoo waan hin jirre Absee arginu namoonni arginu na gosa deebalee si kottu nutti waan dhageessi. Nasraakin jalaali amma lubbu. irratti ani Mubaarak ijoollee Jimmaatii namni biraallee godina biraati namni Oromoodhaaf wal jaaladha malee ani gandaaf hin jaaladhu ani Mubaarakin abbaa fedhe jala nama sooshaal miidiyaa kanarra Mubaarakin jaaladha nama akka nama dhuunfaatti yoo na gaafatti garuu dhugaan jirtu har'a gabbaanee hin dubbannu amma gabbayee dubbachuun barbaadu ani waan hundan hin beeka abbaa abdii dheengadda waan isarra gahe hunda akka Mubaarak jedhe san takka takkaan hin beekan eenyu akka waan san dalage maal eenyu Mubarak mee wanni Abiyoo baale mee amma dudura dhaabbatu ajandaa kana dhiisa sumatti nasiin jedhe ila ajandaa kana nurraa dhaabii warra bisoodha mee miitu godhadha Abiyoo baale namooti kunillee waa takka san yaadhaamuti yoo rakkoon akkasii jiraate Absee deebalee si. yoo rakkoon akkasii jiraate namni Oromoo irratti hojjete Oromoo keessi yoo jira follow na godhime ana ani dubbadhu baqa ammaan booda dubbadhu garuu dhugaan jirtu borga nama inni baati koy Abiyoo challisi na dhagaye mee wala dhageenyu ila miitu godhadha maaltu jira si yoo shirri akkasii namni abbaa abdii biyya rakkoo keessatti biyya baqaa keessatti abbaa abdii irratti shira dalaganii waan akkasii jiraate waan hedduu nama qaanyeessaallee waan hedduu nama saalfachiisaati Oromoo sanuu biyya baqaa keessatti biyya rakkoo keessatti Keeniyaa nama jiraateef nama dhaqee nama achi jiraate beeka rakkoo biyya sanii jechuudha sanii galaami kanaafu tootaalii waan goonu rakkoon akkasii yoo jiraate mucaan yoo gabbahe wanni inni dhoksuuf hin jiru borgana mallee tatana caaltutti itti dhufu danda'a in dubbata abbaa abdii rabbi haa baasuti amma akkamitti bahaa in baha akka inni bahu an dhibbatti rabbi alamaa waliin akka inni dhibbatti bahu in beeka I'm sure seera biyya sanii beekaa xiqqaatu haa guddattullee $20 kaffallaan ganama subisi gadhifti poolisiin nafsee namaatu ajjeefte biyyatti birrii kaffaltee baatu Keenyaan biyya salphaadha. Kanaafu abdiin abbaa abdii waan maal ta'eef qabsiisan inni maal jechuun yakkamaa maaliiti badii maaliiti Oromoon akkamitti badii akkasii irratti illee yaaddi waan akkasii akkamitti irratti dalayti Zizuula famous ta'e famous sabicha Zizo dhagaye nama biraa amma ajandaan kuni yeroo kanatti hin barbaachisu nu dhiisa mucaan haa argamu
mucaan argamu bakkee inni jiraatamu haa beekamu. Akkuma jedhame kana boru inni illee mataa jirutti carqii maransii jedhama amamaa maransii galee. Mucaan kun yoo dura jiraatee jiraachuu isaa hattuu haa ta'u poolisii haa ta'u waan qabeen beekne laayivii namni kuma meeqa hordofu jirutti kuntaa takkittiin gabba'e mucaan kun si galee. Poolisiin keenya akkuma tiyyatte kana odoo poolisiin ka qabu taate bilbila hin cufa. Abboo taaptaa godhaa ijoollee taaptaa godhaa meeqa qabaana. Si galee. Kanaaf amma waa'ee kanarratti haa hojjennu ka inni ajandaa kanaa mee inni illee yoo jiraate gabba'ee ofirraa dubbachuu danda'a waan ta'eef. Kana nu dhiisaamee amma kun haa bulfannu. Fi nama amma wamanni akkaataa inni bahu irratti haa dalaganii. isa kana jecha isa kana. Anilleen nama tokko achiin beekuun kijibu nama Keeniyaa jiraatu osoo beeke natti tolaan bilbila. Amma barbaadaa ture bara absee mucaan tokko amma makiinaa kaafatee waajjira wayii dhaqee poolisii naannoo ollaa mana saniitti walitti dhiyaatan achi dhaqee achiin dhabe. Biraallee laalaa jedhe. Poolisiin biraallee yoo jiraate jedhee deemaa jira waan ta'eef seensisanii deebisanii gurbaan mucaan haa argamu. Erga mucaan argamee booda Adam baasnee waan kanarratti haasa'uu dandeenya of duratti wanta kanaa of jiraatu. Okay, Ali never give up galchi namni tokko jalaa bu'aati Ali never give up galchi ila kataboo kiyya adaani bakka jiru iyyuu beekamu hiriyoonni kana jiramee waa isaan jirra malee barodoo qabamee bakkee kana jiraate beekne raasa'uun hun dhibu. Hiriyoonni walitti dhuunfaa harka jira hattuu harka jira we don't know nothing aga sila kanatu dhufeera bara. Mee hiriyoonni isaa Rashida galcha ID kol Kenya jetti Rashidaan bilbila jetti galchiin mube. Dizo. Abo Rashida anaatu bilbila jeeree fudhattee tibilbilu fanaan jette mube yemee bulloo gabbuusin haa galchi. Kanaafuu tasgabbaha imbaha innummaa bakka jiraatu. Dubbadhu beeka. Waa dubbadhu. Dubbadhu bollo. Maqaa dhugaa isaa callaa na erga. Kanu bala. Maqaa abbaa abdii maqaa dhugaa isaa ka biyya sanitti jiraatu mutu murteessa. Amma asirra nuu kabinno abbaa abdii maqaa isaa callaa na erga. Maqaa isaa reefu barreessanii turanii Abdulleennu jedha Nasra. Maqaa dhugaa isaa Abdurrashid. Jechu jira Abdurrashid eenyu? Abdurrashid eenyu? Abdurrashid Ahmad. Abdurrashid Ahmad ayyee bakka jedhe. Ishi biloo. Galatoomi waan kana barbaanna ma jiraachuu bakkee mucaan nama nuu himu barbaanna malee nu amma asirratti wal loluu fi ajandaa kana Oromoo tuyisiisee kaan tuyisiisee kana boru waan itti dhufne arginu si haatee bareeddi jennaan karaa kana dhuftiin argitaa si galee. Mee Rashida eenyuun galcheettan jaalala naannoo eenyuun galcheedha. Ali Edoodha. Ali Edoo galchita mee Ali Edoo galchita yeroo tokko Rashida galchita. Isi bilbileeti Kenya bilbileeti. Yana bira kutereeto. Anu Rabiya jiru bilbilinje. Okay ngalti Rashida mee flowery wayi darbat gifti keessa qabat. Argeera la. Okay. Assalamu alaikum barna sradurun dufe mana khaysi dhabe cufte dente dan. Bi kham kisi barbaadan jayti mechi wafras nu february mubarak janan be namadu bese. Walite kana dirmachon gari. Okay, Ali never senta eki. Ali never senta ek nas jala ga Rashida mal arka kabt. Bilbileti jira jo mana fudu jolem fudani garu ammo gawanuma harkatin qabatamne takka khaysan dubbataniti. Bonni stationa police stationatti deemanii ni je mucaan. Okay. Kanafu wanni tun ganda keenya keessa qabaatuun sa'u mee dura hubannu isiniin jechuu barbaadega. Bilbila walitti haa kanninu ijoollee amma akkas jette sanis bilbila isaanii fi ijoollee teenya taachi jirtus akka wal quba qabaatan akkam jettan. Soome bilbila nama dubbisee san erge Abbo Rashida. Sinifin na Bubeefillee naafillee ergu sinisan. Tole boxin ergi. Lachuutu sinifin. Tole galanni khayma. Tole amma khabira ijoollee teenya tan Suuditti ijoollee Wallootii fi ijoollee Amaaraa ta'u wal harkaa qabdu sanillee quba qabaadhaa. Jarri mana Amaaraatii fi mana wanni hidhatti duudhaa haasawamaa jira.
duraan akkasitti guddisee ilaalle amma immoo karaa sabaat deemutti jirti dubbiini maallaqa walirraa fudhatan na fakkaata ijoolleen Oromootis ta'in ta'ollo deebisaa ittiin maallaqa walirraa akka dallaalaa fudhatan sani nuti faannoodha nuun jaanje areefu Ibrahim tokko mee sanillee quba qabaadhaa. Stationin police okay kanallee wanni jennaan dubbannaati. Stationin police taabaa sun stationin maqaan maali? Mucaan natti bilbilanii naan jee fuudhaniiti wanni karaa police stationaa kutanii ni gaafannaa jee stationa bakka geessan exactly. Okay. Okay lakkoofsa Mubaarakii fi anallee erki alleen bilbilame. Tole mahabba. Follow olirraa qabna seha na deebisi ansi godhee jira. Ni qabnaa miturren sau. Yeah. I think Yenas raisini fin erga. Kanuma kajoollee walloo sanillee irraanfatinaa gaajira na edun Mr. Cucumber sani wajjiniin achi seenaa. Isinis quba qabaadhaa ijoollee teenya ta'olloo irraanfatinaa ijoolleen Suudiidhaa wal fixaa jirti. Sanillee akka quba qabaatan kacinaa sanis irraanfatinaa nagaannaa jiraadhaa. Okay, galatum. Ali ida'uu sangalchi mubeeroo tokko. Mube me abten polistaba kas dedemu juru isabal. Indebine arkiteka Saddeta barreessu ilaali gastii keessa jira. Yeroo nan harkise hin seenu. Kuno Ali Gasti guutemee gasti jala wanni godhiti doseni. Inna gaa namni boo. Namni hojii Ali dawlati mufachuu jira. Mube namni hojii qabatama hojjetan abdii qofa. Mube waan gootu. Inni godhi. XX godhi keessa babbaasi warra gastii kuutee jiru. Babbaasi. Tole. Ya XX godhiti ergadhu Ali ati gidduu kanaan ergadhu. Ali doo argeera. Galchuu. Ya eegalchi. Man nama sin galcheten argaa baadhi Ali doo komentii argeera cubbaa jedhan mana harkisa. Kunooti ilaaliin. Yoo seeneef invite. Seenee jira. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Isi baay'isawee namni kiyya harargee faa baaliyaa kee faa namni lakkoofsa isaanii qabu hin jiru. Kiyya harargee tokko koomee. Amma narageeffadha wanti an jechuu barbaade. Qaataan agalchiidhaa jira taa'ee Mubaarak galatoomii. Ali sama guddaa wallaahi Ali koo. Rakkoon hin jiru keenya ana keessa ture ammallee duratti bilbilee ture even poolisoota achi keessa jiran islii jiran nan beeka hunda jaraa jechuudhaan bakki inni itti hidhamuti baangaanii police station baangaanii fi police station gara California jiru tokko immoo gara Kaayolee jiru walumaa galatti bakki inni itti hidhame baangaanii ta'a baangaanii immoo halkan kana yoo geessanii harri guyyaan jimaata boru sabtiidha. Ganama kana sambata jikaadha. Sambata guddaallee cufaadha. Yoo koortii dhaabu taate mana abbaa murtee dhaabu taate mandee dhaaban jechuudha. Kanaafuu salphaadha wanti isin jechuu barbaade. Even poolisa keenya achi keessa jiru illee wal qunnamuu dandeenya. Wanti isin jechuu barbaadne maal inni ni baha. Poolisiin keenya maallaqa qofa barbaaddi. Otuu inni lubbuu namaayyuu baasee jiraatee keenya keessatti bahuun yaani baay'ee salphaadha. Kuna waan let me tell you something. Kuna wale wako Nairobi ambayo wananisikia saizi hapa, wale ambayo wamefungwa huku, waria zara juru kuswahili mekunijira. Wale ambayo wamefungwa huku akitoa pesa anatolewa haraka haraka. Awanti sinje churu dagesani waria zara jirtan, wari Kenya kese jirtan, an Kenya mata kuna furin tae. So kanafu wan nama dararufi wan nama rifachisun kabu. Utu lubu nama yu base. Even if lubu nama base, bawun salpa na Kenyati. Kanafu bayi toko ofin jinkina bayi ofin dararina bawun salpa even korti mana murti yo tola base bawun rakom tay jenne nu bara bawun rakko tay jenne bakke ni jiru wallalle esa ka jiru hanka do fajira mo marafu da mujaka na karara do de police ni kam bakke sa safety sa barbande male bawu akumati yatim basan bese barbadani in beina nu marra jiru garu amma esa jira amma refun tan abden wonni atigetu kana police station yatam jetu kana kaman dage galgala kana hachi dabe
Sigalee ammallee barbaadutti jira. Argamuudha malee baasummaa hin beekna kana waan hin beekne nutti himaa hin jirtu. Kanaaf amma nama bakkee inni jiru beeku barbaadna. Nu amma bakkee poolis xaabaan itti hidhamee jiru isa sana barbaadna malee bakkee mucaan jiru barbaadaa jirra malee akka hin beekna. Paangaanii deemtanii? Deemeera mucaan achi dhaqee galgala kana yoo as jala turtee jiraattee reefu tan amma achi dhaqee ture abdiin. Okay, paangaanii yoo deemtan ammallee deemtanii? Ammallee police station California han deemtanii karaa 12 san deemtanii? Kaluu san jirutti deemee jira mucaan nama inni badee isa eeggataa jirra waan ta'eef nama beeytoo qabaatte nama toora police xaabiyaa jiru yoo kabeetu taate nama akkasii irratti hojjedhi malee bahuu fi maalii kana kabawuu nu rakkise bakkee inni jiru argine guyyaa fedhillaa hidhamu haga fedhillaa hidhamu mallaqa ammallee ka barbaachisu taate laal wanni ati bachuu asirratti qabdu bilbila poolisiin Keniyaa bilbila ofii fuusii bilbiltee nama barbaadatu nama beessee si fidu jedhaniin isa immoo bilbila isaatu irratti cufan siigalee bilbila yoo namni bilbiluuf irratti cufa waan ta'eef mucaan bakkee inni jiru hin beekamne agasila siigalee kanaafi mataa jirutti maalii maraan akka jedhan sanii dura bakkee inni jiru haa beeynu bakkee inni jiru wallaalli malee akka warri komantii argamee jira warri komantii jala jiran argamee jira. Harargee naayinaayini kana galchi harargee warri komantii argamee jira amma wayin siima yoo inni hanga baruga namaatti hin argamne warra paangaanii keessa dalagu poolis Hasanfa ka Booranaa san paangaanii jira isa diraayivarii wannaati diraayivarii makiinaa wannaati ol si qunnamsiisan okay Hasan beekta Hasan Booranaa iya jecha dhagaye jiru yoo argame unisikiza kwanza ukijua mimi kupatia namba yake umpigie uongee umpate hiyo ni rahisi sana brother okay ina argama sawa yeah kanafu warri azara jirtani namni kuma sadii kun baay'ee tokko wannan jedin hada ina argama yani mallaquma so kanafu even if waan ane kun nama kuma sadii ratini yonne police amma isli jiru kasaa kana jiru isli keessa kampangani jiru amma salu gargaaru dandeetta bulesa kiyya amma police information bucaa ka bakkee jiru addaan nu baasu isa nu barbaa yoo dandeette kana kasirraa barbaannu malee amma baa'uu danda'a kana godhaa mallaqa maalii mallaqa hin beekne akka barbaachisu poolisiin keenyaan barbaachisa amma bakka mucaan jiru sana barbaannu nama bakkee mucaan jiru nutti mee poolisiin illee nama beeytoo qabaatte itti bilbiltee mucaa kana addaan baasii jedhi nutti mee kama zartu ne nyunyati Abdul Oroti Abdul Oroti Salam alaikum ata warganjira mubarak isuma Mu be salam alaikum yes kita babu me koy abab di sagale nu daga mi koy oya lubuki yamba ejira alhamdulillah rabbil alamin nagati mai nabab di natru badu chukini sira natu chufte sajira ga hada bakkee jiru nutti yedin bakkee jiru oya baate jirta sajirta re amma ummanni cikkamu jira Abang kita balik tu jadi. Kita kira gambar sana di apa nada. Maka jadi tu kau makan. Iya. Ini ada tiba. Aku sih yang berisi apa nada. Benar. Isyik sedih tadi amma nama si Erginu. Suberi tu kau si berbada jira. Abse jala berbeda. Abse opsi apa tu? Bakkee mana yaalallee bakkee mana yaalallee bakkee safety barbaachisu godhuu fi dandeenya nama kuma sadii si barbaadu jira amma absee si bilbila irraa kaasishi amma karaa deemu jira gurbaa taa'ee biyya katuraan dura jiru san biratti achi jira jedhanii ittiin bannaa ayyee abseetti bilbila kalaas absee yoo jiraatte lakkoofsa barreessi ol seeni dhaqee bakka inni jiru bilbilii fuudhin kalaas of eeggadhati maal gochuu ol seenare lakkoofsuma ergii fi habil filuuf mana saayintii kana kan tijjiin okay mubarak namni yoo injirta amanta bilbilii nama godhuu danda'an alhamdulillah namni yoo injirta amanta bilbilii nama godhuu danda'an mubarak alhamdulillah baawudha waan lubbuun jiraachuu isaati alhamdulillah namni safuudhu waan jirre bakka inni jiru taa'ee ammaa gara bilbilee Abdullahi mana eenyu jira oyyaa meel tokko yaa ummata mana eenyu jireetti mee qoyaa callisaa isa mana afandii jette mana jinni isa ta'u
mana barbaade jiraadhu ati maaliif akka hin dubbatin nama tokkotti bakka jirtu bakka amma wanti adda baafannutti abseen beeka kalas bakka absee bilbili wal qunnama nagaatti absee Afandin karaa lama kajirtu. Ayy absee bilbili amma absee bilbili gara abseen sirraa waa dhagahee dhufee nagaa ta'uu kee si arguu isaa nutti muu qabala amma absee bilbili cinqamaa ramman. Ayy kalas absee bilbilii fi qunnamii kalas madama karaa deemuu jira. Bilbila Nasra. Rabbiin lubbuu koo hambiseera jedha. Nasra, warri as keessa warri waan hamtuullee waliin jennu walitti hin dallannu laa nuti kenna abbaa abdiif sagalee ta'uu barbaanne garuu shira jiru dhugaa walitti himaatii deemna. Mubaarak illee nars warra sooshaal miidiyaa kana hundaa waan jaalannuuf qabna. Oromoo waan taaneef jaalanna malee ilma abbeeraa kiyyaa, ilma daadaa kiyyaa, ilma haboo kiyyaa jennee hin jaalannu. Dhugaa jirtu ammoo mucaa kana maaliif akka itti roorrisan takka takkaan gabbaaneetii dubban. Abu Kenya Abiyyo Bale wayii siima. Namni Kenya jiru asirra ni jira. Abu Kenya keessatti abbaan fedhe si duuba godhee poolisii sitti hirree malqa asirraa kuusa. Sagalee akka asirratti taatee fi waan Naayiroobii keessa jiru namni yoo isa barbaade otuu inni hin beekin duuba deemanii mallaqa kennanii nyaachisuu danda'an. Amma wanti jiru maal inni? Kanuma jechuu jira bari. Yaa leemitiin ilaalsiifani bara. Ani bar kana jechaa ture ilaal waan ammati jettu kana jechaa ture. Waan isin adda laga. Oromoo waa ilaamee uummata keenya amma lubbuu mucaa afeeraa waan isa qabe isin beennu absee waan ta'e informationii nagaa ta'uu isaa qaamni isaa nagaa ta'uu waa hundayyuu nuu qabatee dhufa. Abdii absee Mubarak yeroo takka waan goonu irra guddaan wanni nu cinqabne wannan walallee rakkoo nuti ta'e bakka inni jiru beekuu dhabuudha. Amma bakka jiru beene lubbuun jiraachuu isaa beene alhamdulillah. Waan jiru immoo Mubarak lakkoofsisaatillee keessan naa ergi abseelleen haa dubbisu rakkoo jirtu waan irratti deema waan jiru inni gaafa tasgabbaahee wanni jedhu haa dubbatu. Saniin alatti namarratti waa murteessuu hin dandeenyu abbaan bahee haa dubbatu. Abbaan gaafa dubbate gaafa absee lakkoofsa abdii irratti bilbilii eessatti ol galtaa miti birmataaf jedhanii sanii galaami wanni guddaan sagalee isaa dhageenye jirra. Abseen amma yeroo ammaa kana bahee haa deemuti biratti eegaa mana isaa beeka waan inni irra gahe abseenii nagalchii jedhaa jira nam tokko bu'ame. Abseen nagalchiidha. Mubaarak kana bu'aafi Jalaabu. Ole. Turiyaa nama Zizo dubbadee bu'an. Okay. Biyyoon bu'eera. Okay. Inna akkasii wanni guddaan boo isaati baga rabbi baasee ammallee bakka jirutti rabbi isaa tiksuuti. Kanaafuu ummata keenya warri sagalee taataniifillee galatooma. Akkasii mee abseen haa dubbatu egaa abseen seen. Mube. Oye. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Police station guddaadha miti hagandaa kanatti dhani. Okay. Akka nama wal lolaniiti karaa duraa qabanii police station geessanii. Booda ammallee police station irraa erga ba'an booda isa qofaa miti namaa waliin jiranitti fakkaata. Ammallee akka deebi'anii wal lolaniitti na fakkaata. Ammas deebisan dhufan dhaqanii qabanii keessa deebisan. Abse Ammas Amma baasuun dandeenyuu jennaaniin na poolisichi haayee deeme suni hanga ganama ta'utti amma beera amma na bilbila kee amma bilbila finkee amma bilbila finkee. Kuna baran fageenya lafa kun jiru meetira 200 dhaabbatu Abse jira. akka jedhee mana hasuun jira mana akkanaan jiraatiin mana tibettu mana saahiba kiyya duraanii sanan jiraatiin jedhee naa bilbili siin jedhee. Amma bilbila finkee. Bayi bilbili finkee deemi. Itti deemi. Absee waa tokko siidhaan Absee waan La jara dhaggeeffadha. Inni manan jiraa yoo isin hin jelle police station irraa meetira 200 irra jira. Yoo namni masgida karaa lamaa beektan masgida biraan dhaabbachuu jira. Police station mana footoo agarsiisnee maqaa wallaalaa innaan footoo agarsiisnee mucaan kun kanaan as jira seesa jiraan hunjaan.
amma lubbuun bahee jira jedhe lubbuun bahee jira abseen hin beekaa jedhe abseen bakka sana hin beekaa mana hasoo mana jinni mana hasoo mana maali jira mube abseen ko sitte Arge sadde mana indura sabini mut koy dubbisu jirani ko takke aye bakka jisan naadi خلاص بوياتي بوي ديم بوي okay sana ana durumanu ega karala kabale tidama bakisuni masgida karala ma bakashe anwar irada wa godusani kabale karala ma tiwi o metete sexuani da bakasani nama badigu guddan kamne gesa nama mawli buwe male nama tiko msi wali buwe aji tursisani e mal jedani nafan kenyani baka tursisani ba wait aji tursisani achirra yo badine sa guddate baka barage sa male bakizun baka ba nama wanjara gudda bangesani miti so kana fu umanne sitti wonne tan e wonne jedina kana fi bawusi nanda so baka barase or magarati baka alhamdulillah kana to mawda dara jirtan sila baizawai Nairobi keessatti yona majjefte bari birridi garu bakkanni jiru wallaaluf male bakkanni jiru wallala fi rakkanni male amma bahee jira waan hunda beekne jira abseen carraa namaa kenni bube galatom hedduu galatom mubarakatille galatomi an silawonni sene fi oso nimbaneti polisi Kenya keessa jiru hunda walqunnamsiisuu barbaade amma bakka keessan bakka chiifaati kana nama ongalchi amasi yookiin walitti koo galaalaan an mashaakilan barbaadu dis bakka mube nama tokko galchin chubi eegi waan jedhan qofa nutti male nama ongalchi walitti ka akkana sana nasri Qur'aan illee bilbilee fi jira ammaaf nagaa qaba jira okay galatom nasrisha akkasi galatom ayli bay buwe mube nama ajjeesanii gadhiifamuu salphaa jennaan damoorri keenyaa kee jirtan nama ajjeesati gumaa nu seensisa gam